intalti masaratti sun immoo hanga ammatti immoo maammee jala jirti jechuudha mallaqaa fi hundaanuu jechuudha gannayxee jechuudha maammeen bitiroola namaatiin socho'aa jira malee qulfii namaatiin kaafamaa jira malee qulfii ofiitiin uf kaasaa jiru hunduu sirraa ka'ee sirratti xumuramuu ta'a ka sirratti fixumuu ana sirraa ka'ee miti anatu sirratti fixa masaratii sanillee yoo an qabee jechuudha masarati manama addaan baxaabaxee yookiin akka feetu gootee yookiin akka feetu yoo ciisin jettu si ciibsitee yoo kaa isin jettu si kaaftee yoo ibsatti si ergitee yoo ibsatti araarami isin jettee kaatee araaramtee barati barisii malee udaanuu hammama fedhatu iftee barati ibsa animmoo akka namummaa tokkotti akka nama tokkotti si kadhee jira maammee ofirraa fageessi maammeen ni soba maammeen si nyaatuuf deema ofirraa fageessi sanii miti taanan bar diinummaa walitti qabna garuu immoo akka oromummaatti si gorsa akka nama afaan tokko ani gaafa maammaditti deebi'e sanillee maammadiin jaaladhee osoo hin taane ani maammadiin qabuu barbaadeeti inni illeen immoo dafee beekatee jechuudha dafee beekatee jechuudha ka'ee itti raggate jechuudha lukkee dhiitee jechuudha garaa dachasfaatte jechuudha dhugaan jirtu tana saddayxanis waa'ee ibsaate jechuudha ibsaan afaaniin tap fi harkaan harka facaasu malee hiikamti tokko ka inni qabu tokko jiru jechuudha ibsaan na biratti jechuudha maaliifi nama fageessee waa yaanne ani akkaataan itti qeebalu dhugaasan barbaada jechuudha dhugaasan barbaada jechuu barbaadeeti dhugaan suni ati dhugaa hin qabdu warroon jettanillee ni jirtan garuu immoo dhugaan tiyya yeroo gabaabduu keessatti bahu kaate jechuudha kana ofitti gad hima hordoftoonni kiyyalleen jechuudha yooyyaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hundi keenya sanuu ko isin bira haadha qabu isin jecha arrantana sanuu erkadheet ciiset wayif dhufe jechuudha arrantana jechuudha kanaaf wanti an dhufeef jechuun maali jechuun keessan hin dhoolamu asii ibsaan harka facaasaa asiin kun immoo akka waan fuqraa itti imaamaa asiin itti calgoreet walii galtee jedhanii kun immoo asiin shaantaa baatee deema maqama isaanii walii wallaalle jechuudha okay waan xiqqoo irra isinii bahuu barbaade wanti sun maali dhugaa lafa jirtu jechuudha dhugaa lafa jirtu immoo osoo dhugaa argan immoo dhugaa sanirraan tarkaafatanii soba oofuun immoo hin barbaachisu jechuu barbaadetti kanaaf dhugaan sun maali jechuun keessan na hordofaa viidiyoo kana gaaf tokko hanga gaaf tokko jechuudha edaa abdiin dhugaa jedhe jechuun keessan hin oolamu jechuudha takka waa'ee maammi irratti ka'a maammi irraa ka'a jechuudha maammeen akkuma beekamu gochi kun hunduu jechuudha gochi amman tana dalagamaa jiru kun hunduu namoonni hunduu wal dhabee gargar wal facaasee kun wal hidhee kun wal cafaqee kun maal wal godhu kun eenyurraa ka'ee maammi irraa ka'ee jechuudha maammeen akkamitti kaasuu danda'e duubarra deebi'ee si yaadachiisa jechuudha maammeen akkaataan kaasuu danda'e intala masaraat jedhu santu erge jechuudha intalti masaratti sun immoo hanga ammatti immoo maammee jala jirti jechuudha mallaqaa fi hundaanuu jechuudha gannayxee jechuudha maammeen bitiroola namaatiin socho'aa jira malee qulfii namaatiin kaafamaa jira malee qulfii ofiitiin uf kaasaa jiru jechuudha garuu immoo gochi sun guutuun deemamee Abdulaziz illee dabalatee guutuun isaa itti seene jechuudha sarirraa kan ka'e aanilleen badii tokko malee fakkeenyaaf gara wannatti na fidanii miti aadii ni fudha harka banee qeebaladha jechuudha mujrimummaa jechuudha akkamitti qeebaladha akka maaliif qeebaltaa yoo jechuun keessan hin oolamu sammuu keessan keessatti gochi amman tana aggaammin aggaamame fakkeenyaaf maammeen qabamee maammeen hidharraa gadhiifamu suni tokkoffaa
namoota waa beekutti jechuudha shakkii keessa galuu qaba jechuudha. Shakkii keessa uf galchuu qaba jechuudha. Lammata waa'ee ibsaati jechuudha. Ibsaan afaaniin tap fi harkaan harka facaasu malee hiikamti tokko ka inni qabu tokko jiru jechuudha. Ibsaan na biratti jechuudha. Maaliifi nama fageessee waa yaanne tokko ibsaadha jechuudha. Nama sammuun dadhaba ka akka ibsaatii fi ka akka maammee argee hin beeku jechuudha. Maammeen mallaqaan socho'aa jira. Mallaqni sun immoo mallaqa micayyoo masaratti santu duubarraa itti kennee sochoosaa jira jechuudha. Waliigaltee maammeen ibsaa wajjin gaafa ibsaan na harka jiru sanii as na duubarra deebi'ee mana ibsaa dhaqee dachaasii wajjin waliigaltee godhe suni kijiba Oromoo dhagaa. Yeroo akkana jedhu kana ani lafatti hin jedhu. Maammeen ergama qaba ammas maatii ibsaa addaan facaasuuf qophii isaa xumuratee jira. Yeroo akkana jedhu kana atuu keessa jirtaa jechuun keessan oolamu hin oolamu. Garuu immoo ani basaastota guutuu magaalaa keessa qabu. Isaa wajjin. Ani gaafa Maammaditti deebi'e sanillee Maammadiin jaaladhee osoo hin taane ani Maammadiin qabuu barbaadeeti. Inni illeen immoo dafee beekkatee jechuudha. Dafee beekkatee jechuudha. Ka'ee itti raggate jechuudha. Dhukkee dhiitee jechuudha garaa dachasfaatti jechuudha. Dhugaan jirtu tana saddaqxanis saddaquu baattanis jechuudha. Kan biraa immoo waa'ee Nasraddiin. Nasraddiin ana biratti jechuudha. Maal haa jedhu? Wanti yerraa jedhu tokko hin jiru kan Nasraddiin. Garuu ibsaan wareegamaaf of qopheessuu qaba jechuudha. Asumaan isaa dhaama. Ibsaan qophii dhufu hundaafuu of qopheessuu qaba jechuu kooti. Gabbaatee Abdulaziz Zarraa jala na deemaa way jaartis jala fudhatuuf Zarraa jala si deemaa deeroo. Dhabamtu dhiira taatuun maaliif nan qabin annaa? Ati dhiira maal nan qabin? Maammeen golleen gabbaa'e inni dhiira maal nan qabina? Dachaas inni dhiira maal nan qabin? Eessa jirtan? Kijiba oofuu malee kijiba mandararra deemtanii oofuu malee kijiba mana keessa teessanii kaameeraa kaattanii oofuu malee mee eenyu yeroo an kararra hin jirre kararra waraabdan viidiyoo jechuudha isin. Tuffii keessaniif ciisee isiniif haasa'aa jira jechuudha. Kanaaf wanti isin fiddan tokko hin jiru jechuudha. Har'as borus jechuudha. Ani garuu immoo jechi an jedhu kuni Abdulaziz maaliif achi gara kophaa bahee jechuun ani dhugaasan barbaada. Sobatu deemamaa jira. Araara sobaattu deemamaa jira. Araara siirii fi maaliin mana wal balleessanitu deemamaa jira. Ani har'as keessa kan koo anaaf rabbitu beeka malee eenyumtuu beekuu hin danda'u jechuudha. Hatta hiriyaan dhugaan an jaaladhu beekuu hin dandeechu jechuudha keessa kiyya iccitii kiyya beekuu hin dandeettu jechuudha. Garuu immoo warroonni karaarra deemtee baq jedhu akka oytee bishaan daffee ibiddi jalaatti ol qabate hin ta'in jechuu barbaadetti. Tasgabbaa'i ibsa. Asumaan ibsa tasgabbaa'i si gorsamee. Waan gamaa fi bitaa fi mirgaa fi fuuldura keetiif dudduubbee kan kee dhufu guutuu irra ciisi ilaali. Akkanumaan akka farda lugaama hin qabne hin fiigini. Fardi lugaama hin qabne hin deebi'uu hin danda'u. Akkas hin ta'imme nyaatta mukaati. Maammeen har'aan tana
kama lubbuu si qabee wala si ta'e sa'ii miti maali wayi mana isaa fakkeenyaaf haarisa si qaxarate yoo haarisa si qaxaratu taate maaliif mana isaa hin eegin haga meeshaan isaa saabamu kanaaf jechuu barbaade eenyumtuu wanta akkuma na gochuu hin dandeettan jechuudha xurxura udan keessanuu ofirraa haqadha Abdulaziz irratti afaan baratuu dhiisati kotota hundaa rabbi wal nu barsiisee jechuudha isin kotota afuuffaa baqbaq walaa ibsa ooluma qajeelaa ol qajeelaa akkasitti deemu gaarii mahuno ganda keenya keessa fiigu tokko boo Abdulaziz harka facaasee madammoo ish nifxaam kanaaf kan dura sammuu kan kee uf darasiise jechuudha si jala taa'ee akkasitti qirqirtaa jira asraa uletti bismaarii kanaaf dura Abdulaziz hin dorgomu hin duratti jechuudha sammuu kan kee dorgomsiisi okay kan biraa immoo maamme gochi ati deemaa jirtu kuni yoo gocha si baasu ka ta'u taate anaaf si jechuudha kanaafi hatattamaan ni dhaabda taanan ni dhaabda dhaabuun baannan jechuudha maamme gocha tokko fudha jettee anarratti osoo hin taane namoota irratti yaadde san irratti jechuudha waan Abdulaziz quba hin qabne sen jechuudha yaabata xurxura gadiyaatu nama akka keetii kana arge mariinatti dhengata taasiftee eessatti maali kanaaf jechuu barbaadetti kompiitara meeshaa maalis jalaa fuudhame Nasruddin afooftuu kanaaf waan tokko raawwadha jettee garaa na nyaatte garuu dhugaa rabbi dubbachuuf gochi kun akkasanitti namoonni dhugaan tun immoo dhugaan tun guyyaa tokko ba'uu deemte jechuudha warroonni arrantana abdi irratti baqaabaqxan borummoo edaan ni sheenafnee jechuu teettan ani qophii guutuu dhufuuf waan natti dhufuuf difaa ofirraa taa jechuudhaan okay akkasitti gurratti sin calaw haa jettu sanii miti taanaan waliif gayyaanaa isin jedha naatinna qofota hin badinaa isin walaa Nasruddin walaa ibsaa walaa dachaa ka'ee yeroon isi keessan hundi keessanuu jechuudha